دفع وليد برسا وليد برسا الدفعتي قصة مجاعة تجسنا جدو أدان كتة مشغولة الرابعة دفعتي itti xumurraa qissaa mucaa hikmaatii fi mootummaa mujrimaa irraa dubbataa jirraa warra addisii dhuftan jechuudha. Qissaa mootummaa mujrimaatii fi qissaa mucaa haqarra dhaabatee akka itti rabbiin isaaf tumse dubbatuu deemna waan ta'eef walakkaa irraa dubbannee jirraa warri awwalan dhageeffatin duuba deebitanii dhageeffatan jechuudha. Daddafaatii walii dabarsaa daddafaati. Sheer godhaa daddafaa warra dhuftamne. Sheer walii godhaa daddafaati. Dafaa. دفع ولي دبرسا ولي دبرسا الدفع وري اولا جر وايك اسا مچا موتما مجرمه ولين والقطاعات السنني موتما مجرمني عذبوا فديمو اكاسما اكت ربي مچا كان نجاباسه اكت ربي نما حقرت ابات نجاباسو irraa osoo dubbataa jirru adda kunnee baane jechuudha. Kutaa lammaffaa jirraa warri awwalan dhageeffatin awwala alleer deebitanii dhageeffatu birka qabdan jechuudha. Ammarraa sheer waliif godha. Bakki itti dhaamne warri na hordofaa turtan bakki itti dhaamne waa'ee bakka mucaan itti qabame irratti dhaamne. Bakki mucaan itti qabame eessa? bakki mucaan itti qabame eessa? Ey bunayya qad balaga min sihrika yaa mucaa kiyya sihrii keetirraan sii gayee jira. qad balaga min sihrika maa tubri'ul akmaha wal abrasa sihriin hangaaf duraa ati baratuu qabdaa. Mucaan fahimni naa dhufuu qaba an jedhee lafa dhiitaa ture kunoo hujii ajaa'ibaa agarsiise jedheen agartee maleetichi mootummaa mujrimni وتفعل وانا كنا دلائد يا مجا سيري نغرتد سيري دلغون سيري توجتون وانا كنا قبض جدن مال جدا چرا دابه موتم مان كمو كوفه جده امته تنيمو دغيفدو موتم مان كمو انكرا حقائر جده امته تنيمو فرعون غافا اگرته بشام بحرا غبا گئی غافا هلاك بحرا غبا گئی نبي موسى عليه الصلاه والسلام ولو فيتم بحر أدنى باري بك كل لما أدان دوه مال جري أغرتي فرعون لا أغرتي ربين توك يا لا جري أبو بشان أمبرا جينا الدمان دوه بشان مال تسيب أزرع مال برتا موتم مان كمو حق أمتا في نمو وان جلته في جلنا وفين بيكا مال جري كنا ما ستي سيرين أنسبر سيسه سيرين أغرتي سبر سيسه جرو لال وان أغرتيسه نما أغرتي إجاب الله فيسو جمرته nama agartee coraan qabne coraa deebisuu fi jammarte dawaa adda addaa namaa kennuu jammarte laali jedheen. Mucaan garuu kana eenyurraa barate? Raahibee irraa barate. Mootummaa agartee saahiree irraan baranne mucaan kun eenyurraa barate? Raahibee jechuun nama rabbi gabbaru nama haqara dhaabaturraa beekumsa akkanaa kana rabbi isaa kennee mucaan maal jedha kanaanuu innamaa yashfillaha ta'ala kanama fayyisu rabbii alamaati jedha mucaan. Kana inni akkam godhe gara ufiitti ay deebisee siiriin kiyya dalagaa ajaa'ibaa agarsiisaa jira jedheen. Jennaan mucaan innamaa yashfillaha ta'ala kanama fayyisu rabbii alamaati jedhen. maal jedhee mucaan faqaala inni laa ashfi ahadan annaman fayyisu yaa malikticha dhaabadhu jedhen. dhaabadhu yaa mootii mujrima dhaabadhu jedhen mucaan daa'imni kun ani nama fayyisuu hin danda'u jedheen. innamaa yashfillaha ta'ala kanama fayyisu rabbii alamaati jedhen mucaan jennaan fa'akazahu falam yazal yu'azzibuhu hin qabe agartee mootummichi kun mucaa kana qabee akka malee azzabe hattaa dalla ala raahibi haga inni namicha raahibee gaafa duraa mucaa kana ilmii barsiise gaafa duraa karaan haqaa kana jedhee barsiise kana irratti qajeelchetti ima azzabe. Namni tokko fakkeenyaaf amma nama tokko yoo qaban maaliif akka malee tuman rakkoo tanaan dura nama isa waliin dalagu
nama isa waliin dalagu haa baasuufi si galee icciitii nama biraa waliin qaban haa baasuufi fakkeenya Shamsuddin Taha Hamzaa Booranaa maaliif akka itti tuman beeyta Shamsuddin Taha maa akka itti tuman Jawaar waliin icciitii adda addaa beeyta icciitii san nuu kenniidha mucaa kanallee gaafa kana qaayidaa mootummaa mujrimaati qaayidaan jaraa agartee waluma hidhata mootummaan inni kunii fi sunillee waluma hidhata mujrimni agartee bakkuma tokko laalama namni haqa dalagu ka duriitiif ka ammaallee tokkoma mujrimni ka har'aatiif ka kaleellee tokkoma kanaaf walitti hidhata qaban seenaa mucaa ajaa'ibaa dhageeffadhu mucaa hikmaati hatta dalla ala raahibi faji'a birraahibi hin fidan ka abboo namicha amma rabbiin gabbaru kana qabanii fidan mucaan itti qajeelchee mire abboo namni tokko yoo miidhame ka waan ta'uun qabu fakkeenya ati amma si tumaniistu akka malee azamanii jedhan kaarabaa si galchanii akka malee azamanii jedhan nama waan kana si barsiisee itti himta mucaan itti mee ennaan qabanii fidan agartee namicha rabbiin gabbaru kan qabanii fidanii ennaan faqiila lahu jedheen agartee maliktichi mujrimni kun mootiin mujrimni maal jedheen irji an diinik deebi'i diinii keetirraa jedheen diinii amma qabattee deemaa jirtu kun diinii haqaa ka qabattee amma ummatan harkaa balleessaa jirtu kana dhaabadhu jedheen kana jechuun maalinni abiyootiin laala amma jawaariin qabee hidhee karaa natti deemaa jirtu kun ummatan harkaa yaasaa jiraati karaa kanarraa dhaabattamoo birrii sii kennee si ajjeesaa jedhaani jira qaayidaa mootummaa mujrimaa tokkana sammuun haa agartee sammuun nama mooyatuu hin danda'anii sammuun nama mooyata maal malee maalitti amanan isaan foowutummaa si galee humna kanatti amanan malee dandeettii sammuun nama mooyatuu hin danda'an sunillee laal sammuun mooyatuu dadhabee maal jedheen irji an diiniik jedheen ummatan harkaa yaasaa jirta diinii kanarraa deebii amantaan ammaatirra jirtu karaan qajeellumaa kaati agartee ummatan harkaa qabsiisaa jirtu kana ummata an jallisaa jiru kana harkaa yaasaa jirta hin deebitamoo diinii kanarraa jennaan maal jedheen namichi maal jedheen raahibeen fa'abaa abadan jedheen abboon karaa haqaa irraa hin deebinu jedheen dhumna malee maal jechuu Jawaar Muhammad gaafa agartee Abiyyi Ahmad birri miliyoona 50 kennee abboon irraa adabadhu taa'i ummata kanan jallisa ummata kanan fixa akkuma Hacaaluu Hundeessaa ajjeesetti akka takkaan fixuu deema akkuma agartee Hacaaluu Hundeessaa ajjeesetti ammallee ganaa agartee kutaa Harargee kutaa Arsii kutaa Wallaggaa kutaa Jimmaa kutaa Boorana guutuu fixuu barbaadaati ati qarshii kuma miliyoona 50 fudhattee irraa teetu jedheen Jawaariin agartee Abiyyi jennaaniin maal jedhan abboon waan akkanaa irratti guddanne jedheen abboonni keenya waan akkanaa nu barsiifne jedhen nu agartee haqaaf qabsoomne birriif hin qabsoomne lubbuu keenya tara malee birriin ummata Oromoo gurgurannu jedheen maal jedheen namichi raahibee kunillee abadan jedheen agartee haqa dhiifnee du'a lubbuu sodaa jecha haqa dhiifnee dhara waliin hin deemnu jedhe didee du'a lubbuu ofirra murteesse dhageeffadhu qissaa namicha kana gaafa kaanii namichi faqiila lahu irja an diini fa'abaa fada'a hindi dekaabbo fidaa jedheen agartee mootummichi agartee namichi agartee diin irraa deebi'uu inni didee yennaan karaa haqaa karaa dhugaa kanarraa deebi'uu dinnaan fada'a bilminshaar magaazii kaayan abbo fawada'a alminshaaru magaaziin hin kaayame fawada'a alminshaaru fi mifraqi ra'asi walakkaa mataa isaa kaayan agartee magaazii walakkaa namichi agartee haqa dalaguu kana irra gadi kaayanii agartee magaazii maal godhan hattaa waqa'a shiqqaahu haga agartee mataan isaa kun dhooyee bakka lama addaan baye takkatti mataa isaa kan addaan dhoosan jechuu fashaqqahu bihi hatta waqaa shaqqaahu summa ji'a bilgulaam mataa isaa addaan dhoosanii geessanii fidaa mucaa jedhan amma mucaa gaaf duraa agartee mucaa rakkoo kana guutuu uume namni rakkoo kana guutuu uume eenyunni namni sababa rakkoo kanaa guutuu ta'e eenyunni mucaan hikmaa qaba mucaan bada mucaan beeki haqa qabatee jira si warri awwalan dhageeffatin booda deebi'aa viidiyoo awwalaa dhageeffadha mucaan kun mucaa hikmaati mucaa ajaa'ibaati mucaa fidaa jedhanii namicha mataa isaa lama bakka lama addaan baasee kanallee maal isinii fudhanam abiyooti na ifuunaan mallee asittillee abiyoota har'a wayita nama ajjeese sharaan dildila jala darbu maal agarsiisa nama sodaachisee haa namni karaa dhugaa kanarraa deebi'uufi hin deebi'u namni karaa dhugaa irraa nu ka qabsoofne dhageeffadhu nama ajjeesuun barbaannu biyya keenna keessatti mataa ol qabannee deemuu barbaanna abadan ajjeesuu miti yoo jumlaan lafarraa dhadhoofte si jalatti hin bullu maaliif karaa haqaa irra jirra karaa dhugaa irra jirra haqaaf qabsoofne gabrummaa hin barbaannu waan ta'eef abadan si jalatti hin bullu ajjeeftee dildila jala darbitee qaltee ija keessaa baaftee arraba irraa murtee luka irraa murtee azabde abadan si jalatti hin bullu maaliif seenaa agartee ummata tanaan duraa beeyna seenaa agartee nabiyyootaa beeyna
seenaa warra agartee nama miidhee akkatti salphate beeyna karaan dhugaa irra yoo dhaabatan milkii karaan dhugaa qabu beeyna kanaaf karaan ati irra jirtu karaa sharriiti karaan ati irra jirtu karaa qilee nama geessu si jalatti hin bullu si jalatti hin bullu yaa ummanni oromoo tokkochi warri haqaaf dhaaba tokkochi si jalatti hin bullu ajjeefte moo dhiifatte awwaalte moo fuutee reeffaan agar sharaan agartee fuutee dildila jalatti darbite moo dhiifte karaa makiinaa irratti darbite moo dhiifte halkan ajjeefte huuratti darbite moo abadan si jalatti hin bullu dhumate maaliif haqa nu barsiisan abbooleen keenya yoo duutanillee haqarraan deebinaa jedhee Jawaar Muhammad mana hidhaa keessa haqa nu barsiise birriin hin bitamina haqarra du'aa jedhee haqa nu barsiise achi keessaa nu qabsaa jira waan ta'eef nullee karaa inni irra deemuuf qophiidha homaa takka hin dandeetta walumaa galatti dhageeffadhaa qissaa mucaa kana rabbiilleen waliin jira sigalee rabbiilleen waliin jira namicha mataa isaa bakka lama addaan dhoosanii mucaan fidanii mire mucaa fidanii amma mucaa fidanii la itti agarsiisan ka akka itti namicha dhoosan kana sigala nama tokko maaliif nama afoo ajjeesan beeytaati haa namni rifatee irraa dhaabatuufi in laalati ilma namaa kana karaa makiinaa irratti odoo ati agartu maaliif ajjeesan beeyta namni biraa ka agartee waan hayti taate hin beeyne ilaal ka imaanni isaa darree ka waan agartee dhugaan ta'e hin beeyne har'aa fi guyyaa boruutittillee nama tokko isa afotti yoo ajjeesan ammaa achi hiriiran bahu Harargee laalimee amma Arsii keessatti guyyaa lamaa sadii ajjeesanii ennaan dachaate manatti ummata haqaaf dhaabatu ummata dhugaa ummata sodaata kan qabne duunu jannata jiraannu bilisummaa jedhee ummata qabsaa'u laali akka Harargee kan akkaatanii qabsaa'uu qabda wanni isin hin jennuuf haqarraa deebi'aa jirtan haqarraa yoo isin deebitan rabbii birattillee salphatan ilma namaa birattillee diqqaattan amma Arsiin hagam diqqaataa jirta diqqaattanii nu diqqeessitan laal hagam diqqaataa jirtan kutaan biraa hagam diqqaataa jirtan shawaan hagam diqqaataa jirtan jimma hagam diqqaataa jirtan wallagga hagam diqqaataa jirtan booranni hagam diqqaataa jirtan Arsiin sadiin hagam diqqaataa jirtan Harargee irraa laala Harargeen kabajaa akkamii qabdi har'a sa'a kanatti rabbiin biraallee namni mirga ufiitii falmate akkasuma kabajaa qaba falmadhu mirga keetiif rabbiillee yoo ati falmatte si qarqaara dhageeffadhu mucaa kana waan inni ta'e mucaan kun maal ta'e booda mucaa fidan amma mucaa fidanii maal jedhaniin summa ji'a bilgulaami faqiila lahu irji an diinika yaa mucaa karaan taane qabatte garan taane deemaa jirtaati karaan ati deemaa jirtu kun sirrii miti karaa ruhii tee si baasisiisu namni na dideetiniin karaan taane akkuma fedhii ufiitti deema jedhe kunoo akka namicha kanaa taata mataa kee bakka lama addaan si baasa namicha ati irraa barattee ummata jallisuun harkaa deemtu kun akkana mataa isaa bakka lama addaan baase in deebitamu deebitu amma karaa deemaa jirtu kanarraa jedhe karaa haqa karaa nama miidhamne namni hin miidhamne karaa miskiinni keessatti hin miidhamne ka deemaa jirtu kana karaa kanarraa in deebitamu amma hin deebitu jedhe mucaa kana fide jennaan maal jedhee mucaan fa'abaa abadan jedheen abadan hin deebi'u jedheen karaa kanarraa akka namicha kanaatitti magaazii miti waan feete fuutee billiitiin na baafta malee abadan haqa dhiisee hin deebi'u maal irraa barattan kana haqa dhiiftanii haqarraa hin deebi'in haqarra du'a biyya keetirratti nama dhufeetiin hin agartee anatu abbaasiin jedhu ajjeeftee du'uu qabda irraan deebi'in diddee sodaafee jecha jalatti hin bulin sodaattee jalatti hin bulin rabbi sii tumsa dhageeffadhu waan mucaan kun ta'uetu mucaa hikma ajaa'ibaati mee dhageeffadhu yaa akhi si fayyada walillee sheer godha agartee warri mootummaa mujrima jala yaa'u warri mujrimaan guutamee yaa'u haa dhageeffatu sheer itti godha nu sodaa abiyoot kaasayee camadaa hin qabnu sodaa kaadiroota abiyoot hin qabnu nun barsiifni amantaan keenya waan akkasii abiyyi sitti maan namni takkasin sodaatu inumaa jabaataa deemnaayu adada ati nama ajjeeftuun adada ati jallataa deemtuun inumaa itti jabaataa deemna siimaami inumaa oo'aa deemnaayyuu nu oo'isaa jannata rabbiitu nu mul'ataa haqarraa nu deebisuu hin dandeettu warruma birriin dhamaaftee farshoo obaaftee dhamaaftu dhamaasi malee ummata haqaaf qabsaa ummata haqaaf dhaabatu ummata karaa dhugaa qabate abadan haqarraa deebisuu hin dandeettu ganaa wilii salphatu deemtalli dhageeffadhu gaafa kaani mucaa indi de mucaan
na ajjeefta malee abada an karaa kana gadin dhiisu jedhee dide amma arge ka amma le jijjiiraara eegadhu abiyoot gaaf dura acaaluu ajjeese laala mee qaayidaa ummata kana qaayidaa mootummaa mujrima guutuu isi mee wal bira qaba laala wal bira isinii fida laala abiyoot acaaluu hundeessaa ajjeese jawaariin fuudhee mana hidhaa geesse mana hidhaa ammallee jawaariin bichaa odon ta'in guutuu xuruuree mana hidhaatiin naqe mana hidhaatiin namni sodaatuun dinne ajjeesu gattaa'e kararratti illee namni sodaatuun dinne dildila jala ajjeesee darbuu jammari maal jechuudha kun dhoysaan nama ajjeesaara jecha haa namni sodaatuuf kanallee namni dide amma itti dhiise ajjeesaa jira amma agartee samuuna kan agarte hin dadhabe dubbiin ajjeechaanumaa laa jedhaan jirtuu mi hin jijjiirame ammallee xariiqaa bira qaayidama mootummaa mujrimaati kunillee maal godhe amma laal ka awwalaa magaazii mataa isaa walakkaa kaayee addaan baase mucaa fidee isarra dhaabee akka isaa kana si godhamu hin deebita karaa mara jirtu kanarraa jedheen hin ta'u hin deebu jedheen akka feeti na goota mare maal sobaaf qabsaa'ina seeta an karaa dhugaa irra jira karaa haqaa irra jira akka maal ta'uuf deebi'a jedheen magaazii miti waan feete fidi addaan baase malee hin deebu irraa jedheen akkana agarte qabsoo jechuun kana ka agartee wayita xiyyiiti si qaban jetteetin ni agartee oromoo gantu saba guddaa gantu amantaa kee gadhiiftuu miti amantaan qawwee si qabanii afaanis si galchanii albees irra kaayanii abadan haqa qabannaan haqa raddu rabbiin biratti illee akka itti milkoofta yookaan ammootu jiruu duniyaatiif aakiratti illee salphatta duniyaatti illee diqqaattee namaa gattaate aakiratti illee salphina caalu salphatta qabadhu haqa kee qabadhu deema nama hin tuqin nama haqa keetti irratti dhufe haga wareegama lubbuutitti irraa duubatti hin deebi'in haqee keetti irratti anas sii beeka jedhu sigale anas sii beeka jedhu hin bulin jalatti hin bulin jalatti dhageeffadhu mucaa fuudhanii deemanii nama hin ajaje mootummaa mujrimni kun jarana dubbiin akkasii miti dubbiin didamtee jirti jedheen dubbiin namicha minshaaraallee fidanii asii kaanii duratti ajjeesanii mucaan hin heetu kuni warra haqaan guutame kuni warra agartee abadan haqarraa deebi'u miti mucaan akka ayyaaden jiruuti fuudhaa deemaanii mucaa kana mee jedheen jijjiiraa jira eega ammallee itti jijjiiruu edha beeki ammallee maal jedheen mucaa kana fuudhaa deemaa fadafa'uhu ilaa nafarin min ashaabi jamaa isaa itti kenne agartee mucaa kana fadafa'uhu hin kenne ilaa nafarin min ashaabi jamaa agartee warra isaa irraa ta'a wayititti kenne mucaa kana maal jedheen faqaalan jedheen izhabuu deemaanii mucaa kanaan jedheen izhabuu bihi ilaa jabali kazaa wa kazaa gara akkanaa deemaanii jedheen deemaanii mucaa kana gaara wayii fidaa jedheen gaara san gubbaan gayaa fas'aduu bihi iljabala mataa gaaraa oliin bayaa jedhee mucaa kana mucaa haqarraa deebi'uu ide kana mucaa qabsoon irra jiru kun qabsoo dhugaati jedhe kana mucaa agartee karaa nan irra jiru karaa haqaati situ karaa irra hin jirre atu karaa irra hin jirtu karaa kiyya kana qabadhu jedhe kana fuudhaa gaaraan bayaa jedhe maal godhu edan gaaraan bayanii maal godhu edan dhageeffadhu waan godhu edan rabbi si dhageessa waan mucaa kana rabbiin alama dalagu etu wallaahi rabbii san qabna rabbii sanitti amannu ammoo rabbii gaafa san mucaa san najaa baasitti amana agarte akkatti rabbiin alamaa mucaa kana najaa baasuu etu dhageeffadhu jawaarillee rabbii san qaba hidhamtoonni teenna guutuun rabbii san qabdi quba qaba haqaaf qabsoofte waan ta'eef rabbii mucaa san gaafa san najaa baase qaba yoo gaafas rabbii mucaa san najaan baasin mucaa dhugaaf dhaabate mucaa haqaaf qabsaa'e mootummaa mujrima san jalaa rabbiin gaafas yoo najaan baasin har'allee hayyoota kenna najaan baasu dubbiin gaafa san bade ka yoo gaafa san dubbiin tole hoo hin baasa har'allee dhageeffadhu seenaa mucaa kana mucaan maal ta'e deemaanii gaaraan bayaa jedhee mucaa gaaraan bayan abbo gaaraan bayanii wayita agartee gaara gubbaan ol baatan fa'idaa balagtum zirwatahu yoo mataa agartee gaara san gubbaatiin geettan fa'in rajaa an diinihi fazaaka al'amr yoo inni karaa haqaa kana karaa amma nadideetin irra deemaa jiru kana karaan sun kamiin karaa haqaati karaa dhugaati karaa namni ittiin ajjeefamne karaa namni ittiin gudeedamne karaa ilmi namaa agartee biyya ofii irratti murteeffatu karaa namni agartee qe'ee ofii irratti abbaan qe'ee bulchu karaan sun kamiin karaa jawaar muhammad fad deemaa jirtu kana maal jedhe jawaar muhammad namni ajjeefamini jedhe qe'ee isaa irratti abbaan biyyaa qe'ee ofii haa bulchatu jedhe abbaan manaa maatii isaa irratti isatu agartee itti gaafatamaadha jedhe abiyootoo maal jedhe itti gaafatamaan jaartii teetii daani'eeli jedhe itti gaafatamaan jaartii keetii goondarii jedhe itti gaafatamaan jaartii keetii eessarraa dhufuu qaba jedhe goondarirraa dhufee jaartii keessi jala bulchuu qabaa jedhe
ab Jawaar Muhammad maal jedha hintaanu kana dhumnee dhabamna malee jaartii teenna Gondar irraa dhufanii qeetti nuun bulchanii jedhe seenaan isaanii akkana wal duukaa deema laal seenaan mootummaa mujrima saniitiif ka abiyooti waliin deema seenaan mucaa kanaatiif seenaa Jawaar ammoo waliin deema laal akkana wal bira qabnee oofna abbaa galuuf haa galuuf kan galleef ammoo si jala haa yaa'u hin galu yaadaafuu si hayti si hin galtu waan ta'eef mucaa kana rabbii waan dalagu hedduu dhageeffadhu fas'aduu bihi aljabala fa iza balagtum zirwatahu fa irra ja'an diini yoo inni karaa haqaa kanarraa deebi'e gadhiisaa jedhen wa illaa yoo inni deebuu baate ammoo faxrahuuhu darba qilisa irraa hin abbo gaara kanaan ol bayanii mataa gaaraa kana gubbaan gayanii gaafatan abadan jedhe nu ka qabsoofne sodaa lubbuutiif hin qabsoofne jedhe nu waytanu jabaatte sharrii duukaa deemaa waytanu tolte karaa haqaa qabannee deemuuf hin qabsoofne jedhe haqaaf qabsoofne duudu jannata jiraannu bilisummaadha hin deebi'u jedheen agarte karaa nan irra jiru karaa dhugaati atuu karaa kana qabadhu jedheen hin diddee jennaan maal jedhe mucaan kun agarte maal jedhee rabbii alamaa kadhate maal jedhee kadhate rabbii alamaa laa ilaaha illa allah yaa rabbi فذهبوا به فسعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت يا ربي كي جدين وانت كبديتا كان قبو جدين علمنا مان اجيفامين جدي مالي اتي اغرتي موتي ارض السماوات اتي جدي مالي نميچ كون اغرتي متان سا ربي متي جدي مالي حقاف دابت مالي نما مينه يا ربي شر جرتين تو اغرتي في الدار اغارا خنا غبانا دربو اين فيد يا ربي رانا غاي جدي ايه سجرت يا ربي جدي يو ان حقاف دابت يو ان كرا دغاي رجراد اتي ايه سجرت هر جدي ربي جنان ابشر جدي سبيل جرا ايه سجرا متي سبيل جرا ابشر جدي انت كو يوم نما حقا براد ابا مي بك ربي علامات يا ايمر يوم نما حقا براد ابا مي بك اسين تو در ريدا مالي اسين تو دغا اگرتي حقا رگدين دابن مالي انت كو يوم نما حقا براد ابا مي بك متي سبيل جرا ابشر جدي صداتني سبيل جرا سموغا جرا هما تكن شكين جرينا يوم مجرم اورين تكو تاي بك يوم مجرم غرغاري بك ان سيولين جرا ابشر جدي ربي علامات مال دلق ربي علامات اگيفت ويتخنا جرون فرجف به الجبل غار كم هولتين ابو جرتي akkana godhateen gaarri jaratti mootummaa mujrimaa kan akkana godhateen wayta akkana godhatuun fasaqatu daaraa ta'een gaarri abbo jaratti daaraa godhe gaarri jaratti achuma dhadhayamte aba mansuur taate booddeen jaratti sanii achi dhumate akirri katmii warra mujrimaa achi saabate dhageeffadhu mucaa waan dalagu rabbiin alama katmii warra mujrimaa achi taate gaara gubbaan ol bayanii gaafa mucaan ajjeefna jedhan wayta mucaa gaaraan ol bayanii mucaa haqarra xaabate mucaa dhugaaf qabsaa'e mucaa karaan haqaa kanaa gadhaabadhaa jiran asirraa deebi'a haqaan deema nama miidhinaa jedhe didanii gaararraan bayanii gaafa gaararraa darbuuf achi baatanii mucaa daa'ima kana fudhee achirraan bayan yaa rabbi yoo an karaa haqaa irra dhaabadhe sharrii jarattii tanaa naagayi jedhen rabbiin gaara san gubbaa garagalchee jarattii guutu achi dhadhaye katmiin jara achi bade gara azaaba rabbii yaafatan seenaan isaanii duniyatti illee bade akiratti illee seenaan isaanii bade mucaan maal dalaguu eda badii laata amma ganaa dubbiin ganaa hikman addaa deemaa dhageeffadhu waliillee dabarsi yaa nama agartee rabbi qalbii itti kenne yaa nama agartee sammuun isaa dalaytu yaa nama agartee bilooniin sammuu keessaan hiikkatin dabarsi agartee warra agartee mujrimtoota abiyoot kaasa'ee camadaati warra daani'eelotaati dabarsi mootummaa mujrima itti himaa jirra dabarsi warra har'a dhaaba kana waliin dhaabatee ummata oromoo fixuuf barbaadu warra karaa nu irra jirru karaa nama ajjeesaa kanatti dhugaa jedhu kana dabarsaa biraan ga'a wassal haadhi risaala biraan ga'i risaalatan haa dhageeffattu gaafa kaanii hin deebi'e kaa mucaan abbo mucaan deemaa dhufe kaa abbo eenyu dhufu eeda mootummaa mujrima abiyyi dhufaaraa beekamoo mootummaa mujrimi zamana kanaa eenyu abiyyi mucaan amma eenyu dhufaa jira badi mucaan amma jarattiin dhumte jarattiin gaararra saabatte wanni takka nafni agartee akkuma fuutee deemte achuma saabatte achi saabattee mucaan amma hin dhufe kaa mucaan amma wajaa'a yamshi ilal malik bobonnoqaa dhufe abbo mucaan dhugaa qaba kaa maal nam dhugaa qabu wanni ati mataa qaqqabattuuf maa'in mataa gadi hin qabatin tasnaanna'aa deemi dhugaa qabda haqa qabda rabbiin si qarqaara mucaan tasnaanna'aa dhufe abbo malikticha bira wayta inni bira dhufe faqaala lahu lmalik hin jedheen mootumichi maa fu'ila bi ashaabik maal ta'an sahaabaanan itti si kennee deemaa gaararraa darbaa jedheen eessa dhaqan abboo jedheen jennaaniin faqaala jedheen kaafiinihim allahu ta'aalaa rabbi ardiif samawaata uumetu irraa naa ga'e jedheen abbo sharri isaan nan yaadan
shari'at isaan na yaachiftee fuutee gaaraan baya ajjeesa jettee rabbiin alama eessa rasee dare rabbiin qabaa akka rabbiin qabu quban qabdu ati jedheen rabbii anitti amaneetu rabbii an karaa isaa qabadhetu rabbii an agartee haqara na kaayee haqara dhaabadhu naan jedhetu irraa naa gahee daaraa isaan godhe jedheen abbo isaan daaraa ta'anii ati ammoo miilaan deemtee achirraa naa dhuftee jedheen xaayii beegadhu jedheen ka ammallee jijjiirraa ammallee maan rakkoo qaba mootiin biraan jira inumaayyuu ati jara fixxee jara achirraa gaararraa ficcisiiftee dhuftee amma asitti natti sananna'aa jirta jedheen homaa takka jedheen wanni ati fiddu takka hin jiru akkana homaa takka jedheen haqarra jirra akkana maarree ammallee waame sahabaa bira hin waame ummata bira ammallee jamaa bira waame maal jedheen ammallee fadafa'uuhu ilaa nafarin min ashaabii jamaa biraatti kenne ammallee maal godhu edan amma mootu jijjiiroo dan ammallee beeki qaayida abiyootillee laalaa kaa wal bira qabaa deemaa isin abiyoot ajjeese kaan dildila ajjeese abiyoot awwala nama hidhaan namni sodaatu dinnaani kararra ajjeese kararra ajjeesullee namni sodaatu dinnaan dildila jala ajjeese huura darbuu jammare akkasittillee sodaatu dinnaan itti dhiise qaayida mujrimaa tokkana hin jijjiira mujrimni agartee xariiqaa jijjiire laala namni haqa waliin dhaabatu ammoo namni haqarra dhaabatu ammoo kararra ajjeese mana seenee ajjeese dhoysee abadan haqarraan deebi'u laali harargee mi'am abadan du'ee dhiise oomaa takka namni duuba deebi'aan jiru kana baratuun barbaachisa seenaa yeroo amma mootummaa ammaa kanarraa baratuu hoo hin dandeenye seenaa banii Israa'el qoradhu seenaa Fir'aawnaa qoradhu seenaa mucaa kanaa qoradha akka rabbiin itti dalage sini galaami qalbisaar ta'e na waliin jirtanii amma na waliin jirtanii dhageeffadha nama rabbi qalbii kenneef hin fayyada bilchiginna yaa nama Kadiir Jamiila Ali Allahu akbar yaa warra maqaan bichaa irra tare yaa warra maqaan agartee haga gurra harree irra tare ka islaamummaa keessa qooda takka hin qabne waan islaamni ta'e waan agartee karaan haqaa ta'e dhageeffadhu bilchiginnaan islaama taate amantaa feete qabaatte si jalatti hin bullu yaa bilchiginnamaa wanni jedhamu kun islaama ta'e amantaa feete qabaa si jalatti hin bullu wal guurannee akkanuma qabrii gadduunna malee wal guurannee akkanumatti gadi duunnee isin gara jahannam yaatanii nu gara jannata rabbii yaana malee maaliif dhugaaf qabsoofne ka haqa qabna ka ardii teenya irratti agartee abbaan nu hijenne ka isin ammootu natu jaartii kee sii gudeeda jettee bar anatu jaartii kee ati biraa baatee anas sii gudeeda anatu qe'ee teetira sii murteessa jettee waan taateef ati achiin gara azaaba baafatta nu ammoo gara jannata rabbii baafanna wal guurannee gadduunna malee nagayaan asirra waliin hin teenu hin bulchitan nagayaan biyya kana hin bulchina biyya kana oyettan adabadha karat deebi'a adabadhaati tartiiba deebi'a yaasa hayyoota mana hidhaati dhaaba ajjecha ummata oromoo irra dhaaba ummanni oromoo hiree mataa isaa haa murteeffatu isinii miti kan nu murteessu hin murteeffanna nu eenyuyyuu gadii miti kana hoon ta'in arguu teetan jechuudha mucaa kana fuudhanii itti kennan maal godhe amma malikitichi ammallee mootummaa mujrimni kun jijjiire ammallee itti amma jedheen gaaraan baatanii gaararraalee nama fixee deebi'ee mucaan amma wanni goonu hin jijjiirra jedheen ammallee xariiqaatti jijjiirra jedheen xariiqaan amma itti jijjiiru akkam gootan deemaani jedheen gara gaaraa maannoo gara bahara fidaa jedheen abbo jijjiire qoyi kaama dubbiin jijjiire moo dhiifate maal godha jijjiire akka fedhe jijjiire hin danda'amu hin danda'u ka isa harka isa waliin jiru mootii ardiif samaawaataati ka isa waliin jiru isa mujrima kanallee uume inni quban qabu garuu ufuma rabbiin se'a amma abiyyiin kun maal se'a amma ufuma rabbiin se'a beeta wayita rabbi akkana dhiisee laalu kan amma waan rabbi dagate se'a walaa tahsabanna allaha gaafilan eesh amma ya'malu zaalimuun innamaa yu'akhiruhum liyawmin tashkasu fihi al-absar ujoolleen kiristaanaa ujoolleen amantaa kamuu qabaatu si fayyadaa diivni kun amantaa mee fakkeenya amma amantaa kiristaanaa keessatti fakkeenya qeesis balaa haa jennu fakkeenya amantaa kiristaanaa keessa ay fuunu qeesis balaa ay bayee guyyama tokko ani rabbi na gabbaraa isin jedhee beeka hin jiru maaliif hin jiru waan akkasii amantaa keessa illee jiru waan akkasii homa biraa irra wal dhabna malee namni rabbi jedhee na gabbaraa isin jedhu agartee isinuma keessa as bayee anumaayyuu rabbi anumaayyuu anuma gabbaraa kan isin jedhu jira amantaa keessa hin jiru kana waan ta'eef sheer godhaa ijoolleen kiristaanaallee kun isin fayyada kun numaraayyuu fayyada waan ta'eef mucaa fuudhanii deemanii jedheen abboo mucaa gaaraan harkaan bayinaa mucaan gaaratti ishi jedhaan jiru gaara yoo bayanii mucaan nama ficcisiisee deebi'a nama achirraa gaararraa akka kana godhee fixaa isaan beeku nama sammuluu fixee mucaan daa'imni kun adduma ofii tasnaanna'an dhufe qabaa deemanii jedheen gara bahara faqaala izhabuu bihi
فحملوه في قرقور فأدون تيجي نبو وتوسطوا به البحر ولك بحر إنجا أجرين نبو أتي قوتون بيت يا أجرتين إلى كين إلى كرا أسين أجرتين أوروبا كان عندما بات إلى أسين كرا مصري كرا ليبيا بارك التاورتة ترتسم قوتون بيت بارك كيسا ولك كان ناقا أجرين ولك بحرات يوسكا مئكم وتاتا ثمان إيه يا ربي كنا إيه ربي كنا أجرتين من ربي إنكبتي والله تكوسل باتين بيكو رب ما كبتو كنا نودي بيبر ربي كبتو مالي حق دو خاتيمو خلاص نمتي ربي كبتون حق ربي قوتو ربي مالي قبر ما ندوغا هنجرو جچو سيغلا حق مرة قد دابتو كنا نودي بمالي والله ربي نولين جرابر ما يا أبولي ينتيا بشام بحرا كنا قوتو أتي قوتو أرقي نقوتو أرقي لثري أقري بشام بحرا سوالك ما سيغاني ست نيسان أكاو متات way waan miilaan deemanii keessaa ba'an taate way waan daakanii keessaa ba'an taate bishaan agartee guyyaa meeqa agartee dooniin keessa deemtu ka kudha shanii dooniin keessa deemtu kana walakka maangaanii yoo sidhiisan mee akkam taata mootummichi akka isaati mala dhayateerin akka isaatitti fuudhaa jedheen akka amareef mataanatti dhaabeetiin gaara baheetiin ummata fixee deebisan haa ta'u meen agarraa amma fuudhaa bishaan walakkaa baharaatiin gaya jedheen walakkaa baharaatiin gaya yoo inni walakkaa baharaatiin geettanii fa irra jaa'an diinihi yoo inni amantaa ama qofeena dhaabaanii jiru kanarraan deebi'in yoo achirraa deebi'ee ati rabbii kiyya naan hin jedhin nama ilaala garte ati rabbii kiyya karaan ati irra jirtu kun karaa dhugaati ati gooftaa kiyya inni naan hin jedhin ka jedhu taate fazaakal amru amriin tolee jira fuudhaa deebi'aani jedhen yoo inni deebiin ammootu yoo inni kanan dalagin ammootu maal gootan jedheen wa illaa faqzifuu darba bishaan baaraa keessatti jedhan abbo daaraa godhaa biraa deebi'aa jedhan bishaan baaraa san keessatti walakkaa baaraatitti jennaan fuudhanii deemaniin fazahabuu bihi fuudhanii deemanii mucaa laa ilaaha illallah yaa rabbii kana faqaala lahu lmalik fazahabuu bihi faqaala hin deemaniin walakkaa baharaatiin gayaniiti wayta isaan mucaa bahara walakkaan gayanii irraa darbuuf nama baay'ee ka mucaan daa'ima mucaan agartee gulaama agartee mucaa hikmaati wayta walakkaan gayanii jedhan inni ka rabbiin argaa qabaa rabbii kiyya dhalee nagattaare jedhan rabbi iyyataa deema inni nagattaare rabbii kiyyan haqa waliin dhaabadhe homa takkan taa'e namni miidhamin jedhe namichi kun agartee gabbayee kammaan ati uumte kun rabbi nagabbaraa jedheetti akkana lafa dhiitaa jira nagabbaraa jedhee akka fedhetti nama tuma nama ajjeesa namichi akkana nama ajjeesu akkana nama fixu kana waliin dhaabatteetti as keessa na ajjeesu heddaara jedheen abshir jedheen abbaan irraa sii gaya akka an dalaguu deemu arguu deem jedhisi waliin jedheen wayta mucaa walakkaa baaraa gayeetiin gadi fuudhanii mucaa achi gad dibuufi baara jala dibuuf wanni jedhan allahumma kfiniihim bimaa shi'ita jedhen ammoo yaa rabbi jedheen rabbi gaafa agartee ummanni gaaraan na bahee irraa naageette hoo eessarta har'a yaa rabbi irraa naagayi jarattii tanallee mee akkuma gaafa duraa sa'innaa jedhen ammoo akkuma gaafa duraa gaara gubbaa dhadhoofte sanitti tanniin illee irraa naagayi eessa jirta jedhen abshir sibira jira jedhen jara guutuyyuu achitti bishaan baaraa jala gadhadha'ee fixee beeka tanniin illee dhadha'ee daaraa godhee mucaa nagahumaan oofee fidee dhalle bishaan baaraa walakka akka kana oofa rabbii gaa rabbii bicha beeka dalagaa rabbiiti kaa kun dalagaa rabbii keessa harkan naqannu jarattii achuma gadhadha'ee guuree fidee agartee mucaa fuudhee fidee mucaan tasnaanna'aa dhufee ammallee tasnaanna'aa dhufeetuma itti seene kaa malekticha agartee mujrima kana jechuudha mootummaa mujrima kaa dubbataa jirru sini galaa hima guddeellaa gadi hin dhiisina ka dubbataa jirru abiyootii fi mucaa haqaa ka dubbataa jirru waa'ee jawaariif abiyootii dubbataa irra abiyoot mootummaa mujrima jedhama jawaar ilma haqaaf dhaabate ilma haqaaf qabsaa'e akkasuma hayyoonni oromoo ka isa waliin jirtu guutuu tokkocha maqaa dhoofne deemna malee gaafa kaanii deebi'ee tosseene ka abbo mucaan barin dheessullee ittuma dhaqaa deebi'ee maajaa qabaa mucaan bakka of amanee jira yooma inumaa bakka sodaata kan qabu mucaan dubbiin jajjaba mucaan inumaa imaanni ka duraa caalaa gasseenee jira mucaa itti ol seeneeti wajaa'a yamshii hin dhufe abboo deema dhufeeti ila almaliki faqaala lahu almalik mootummichi jedheen maafuu ila biashaabika eessa jiran jarattiin itti sikannee bishaan baaraa keessa fixaa jedheen meeti jedheen jennaan faqaala kaafiinihim allahu ta'aalaa rabbii kiyyaaf keettu isaan irraa naagaye jedheen yaa mujrimticha maal akkanumaan dubbii uf keessaa kannayta yaa mujrimticha agartee rabbii kiyyatu irraa naagaye jedheen rabbiin isa qabadhee deemaa jiru rabbii akkanaa qaba jedheenan takkanee duka ammallee bar ani bar wanni si ajabsiisu maali beeyta ka diqqoma imaanni gadi hin seenne hoo
mootummaa mujrimni kunniin qaayidaan isaanii beeyta iimaanan qaban sodaan qaban hin amanan rabbii kan agartee namni amantaa fedhe yoo qabaate ilma namaati rahmatummaa qaba haga ammaa muluu qalbiin isaa qajeeluma argataa jirtu ammallee maal jedhe ammallee waan biraa uumuu inni beekta waan biraa uumuu ammallee yookiin xiyyaaraan samii keessa barsiisuu ta'ee beekamu qaayidammaa isaa tunu magaalaan jiru bari hikmaa ajaa'ibaati inni namichi ammallee dhaabataa jiru haga isa ajjeesutti inni yaadni isaa maali isu ajjeesuudha garuu ajjeesuu danda'an jiru ka ajjeesu rabbi kanama wanni nu agartee maal isin jedhaa turre agartee namni nama ajjeesu rabbi abiyyi nama ajjeesuu hin danda'u abiyyi ija nama jaamsuu hin danda'u jarana abiyyi tiisisuma sirraa kaasuu hin danda'u ka nama ajjeesu rabbi ka tiisisa sirraa kaasu rabbi ka ija si jaamsu rabbi hin danda'u haqa qabadha haqarradhumaa wanni isin jennu maayin duutite ati yeroo duutu guutuu qanii keetu si ajjeesa malee abiyyi miti yaa walii dabarsa dubbii jajjaba bira geedee walii dabarsa qissaan mucaa ajaa'iba ganaa itti dhufaa jirra qissa ajaa'ibaati wallaahi bar waan qalbii tee tana si gammachiisu maaliif haqa yoo qabatte qalbii tee tana guututu si gammada maaliif si gammaddi qalbiin tee anama qalbiin tee yana gammaddi waan akkanaa kana oolaadhu maaliif waan akkanaa kana laaltee abiyyootiin afoo achi yoo buute amma waasitti hin fakkaatu duutu jannata jiraattu bilisumma dhumate nu agartee gabrummaan jiraatuun barbaannu waan ta'e hurriyyummaan jiraatu barbaanna ilma namaati ji'a sagalit dhalatee wanni agartee istinjaaba hin beeyne achitti nutti camallaquun barbaannu waan ta'e isni galee gaafa kaanii mucaan dhufee ammallee kaa mucaan waan jedheen mucaan amma yaa mootummicha jedheen فانكفأت به السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال كافينهم الله تعالى فقال الملك إنك لست بقاتلي أبدا أتنجس دندت تجري مال مالي رفت موتمج ما تموفيتي بسرعة جرام دبينا كذا تدراسنا كتير تبيدا إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به والله أتنجس دندت تجري ربي سيكاكتني ما هذا بيتي مالي haga waan ani itti si ajajee dalagisiin jedhu dalaydutti wallahi nan ajjeeftu jedheen maa takka homa takka waadaa sii seena jedheen maa rabbiin abdatee jira gurbaan rabbiillee gatuka ati bara odoo rabbii kana amante waadaaniyyummaa rabbii kenniteefi haqa rabbii guutte rabbii kana qabattee dhugaa irra gad dhaabattee haqa keetii falmatte rabbiillees waliin dhaabata haqa rabbii gatte haqa rabbii lafa dhiitte yoo akkanuma fiide yoo ammallee wayita fiidu kanallee rabbiin gattee rabbiin haqa rabbii dagattee jette rabbiillee si biran dhaabatu achi booda ammootu haqa keetiif falmadhu mucaan maal jedheen innaka lasta biqaatilii abadan atin ajjeesuu hin dandeettu yaa mootummaa mujrima ka dubbataa jiru huddeellaa gad hin dhiisinaa waa'ee mootummaa mujrimaatii fi qissaa mucaa ajaa'iba qissatul gulaam akira irraan geenne kan dhageeffatin booda deebitee paartii lammaffara jira paartii awwalaatiif maanno kutaa awwalaatiif kutaa lammaffaallee dhageeffatta guutuu isa irraa agartee waa fudhatu dandeetta namni agartee rabbii hikmaa bira kaa'e maal ta'e mucaan amma innaka lasta biqaatilii jedheeni mire hattaa taf'al maa amuruka bihi qaalan jedheen abboo mootumichi maa huwa yaa mucaa maaluma wanni ati ittiin ajaju heddu kun wannummaa yoo ani isa dalaga si ajjeesuu danda'u kuni maali jedheen dadhabee jira argee jira amma dadhabe maa am wanni siidhaamu abiyoot kaasee camata jawaar muhammad mooyuun dandeetu amma laal nulle achirraa ifuu danna beek jawaar muhammad mootee ummata oromoo bulchuun dandeettu haga waan jawaar muhammad itti ajaje dalaydutti yaa dhumate kun afaan oromoo sii galaami haga agartee waan baqqalaa garbaa itti si ajaje adabattee gatteete dalaydutti fincaan kee dhiqattee haga waan hayyuun oromoo itti si ajaje dalaydutti abadan oromoo bulchuun dandeettu qissa wanyaata qissa wal fudhata beeki wal duukaa oofna kaa qissa haga waan jawaar muhammad innummaati hidhaa keessa geettu kun kana dalagi gurbatti qabbuyi kana dalagi akkana deemi akka inni deemi siin jedhetti haga takkarraa lamatti ijjattee deemtutti abadan oromoo miti sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiru bulchuu hin dandeettu maaliif ajaja gurbaan sun sii kennutu ajaja agartee haqa rabbiitti walgitu ajaja gurbaan sun sii kennutu ajaja hayti rabbii isa keessatti eeggamtu maaliif mucaan kun nama ajjeesaan jedhu amantaa namaa miidhaan jedhu ati amma nama akkamiiti nama amantaa namaa diigu nama areeda namarraa ciru nama masgiida seenee nama gurra'u
nama daa'ima ji'a sadii ajjeesu mucaan kanatti hin amanu mucaa nama daa'ima asitti maa garte qancara ati amma qancara cimeetti qancara abiyyiin baana bar qancara agartee rabbi qancarsee akkasumatti hikmaa keessaa fuudhee qancara cimeetti mana waggaa 60 meeqa amma diqqaatee waggaa 50 wayii gadi ta'a gurbaan kun Jawaar Muhammad nama waggaa 33 daa'ima ijoollee maal goota daa'imaa isaa goota mucaan sammuu si oli mucaan agartee seenaa rabbi agartee hikmaa rabbi agartee ummata hikmaa akka mucaa sanii rabbi kenneefi mucaa daa'imaa azaan godhin adabadhu dandeettiin kee isan geettu sammuun kee sammuu keeti isaatii wal madaaluun danda'uuti gattaa himee bata Jawaarii kiyya akka ummatti biyya kana akkamii harka dachaafatte hayyumama akkamii rabbi sii kenne beekumsa akkamii rabbi sii kenne homaa si dadhabe ina laal sitti maa jira beeta qissaa mucaan geessine qoya qissaa mucaan geessine yaa Jawaarii kiyya maaliif qissaa wal duukaa oofne wal nyawanni godhaa deemna isaallee himaa deemna itti deebina qissaa mucaan kana agartee hikma ajaa'ibaa turre dalagamuu edaa koo hin geessine dubbii jajjabni amma akkatti mootummaan kun mucaa kanatti ajjeesu hedu ganaa isinii himna jechuudha waan isinii himneef qabna kana wanni isin jedhu abiyoota kanarratti abadan mucaan gaafsan maal jedheen innaka lasta biqaatilii yaa mootummaa mujrima mootummaan sun maali beeyta mootummaa akka keetii kana sigale mootummaa akka keetii kana mucaan maal jedheen innaka lasta biqaatilii ati na ajjeesuun dandeettu yaa mootummaa mujrima maali hagamitti malee hattaa aamuruka bihi haga agartee waan ani itti si ajaje dalaydutti hattaa taf'al maa aamuruka bihi haga dalaydutti waan ani itti si ajaje haga dalaydutti na ajjeesuun dandeettu jedheen nullee maas siin jenna amma haga waan Jawaar Muhammad dalagi siin jedhe dalaydutti wallaahi oromoo bulchuu dandeettu oromoo miti sabaaf sablammoota biyya san keessaa bulchuu hin dandeettu bilisignaa isinii maa jedha jaalattee jibbitee biyyi sun ka jiraattuun Jawaar Muhammadiin ba'ada rabbii alamaati eega rabbii alamaati rabbi sababaa godhee biyya san ka jiraachisuu danda'uun hayyoota oromootiin hayyoota oromoo mana hidhaati ol guurte keessattuu Jawaar Muhammad mana hidhaati ol guurte oromoo miti sabaaf sablammoota biyya saniitu bulchoo jette dogongortee jirta baasi hidhaa keessa baasi an akka wallaalummaa kiyyaati wallaalummaa maa sirra qabaa mita bu'an sirra qabu wallaalummaa dhugaa jirti uf jajuufi mitan wallaahi wallaalummaa sirra qabu'an jaanjoo yoom istinjaa tokko baatee beekta maa sirra qaba wallaalummaan maa sirra qaba wallaalummaa maa wanni ani ufii gadi uf gabbuusee sii gadii miti anabo sii gadii miti an sigala sii gadii miti boonuuf illee odoon ta'in sii gadii miti an wallaalummaa nami sirra qabu yoo jiraate Daani'el Kibrati wallaalummaa ka sirra qabu yoo jiraate Taayyee Danda'aati wallaalummaa ka sirra qabu yoo jiraate jaanjoo har'a agartee sooshaal miidiyaa kana teettee biyya arabaati biyya adda addaa keessa teettee si faarsitu sanii achi namni wallaalaan sii gadii hin jira yoo ta'e kanniin bicha dhumate gadi taa'iiti yoo biyya bulchuun barbaanne laa gurbaa kana waan gurbaan kun jedhe hin fudhadhu hoo jettellee hidhaa baasii gara Eertiraa baafadhu yookiin gara eshismu gara Gondar baafadhu taa'i si galaame afaan Oromoo gara Gondar baafadhu taa'i maaliif siin jenna beeyta mucaa san rabbiin maal dalage mucaa san irratti rabbiin alama innaka lasta biqaatilii jedheen atillee biyya bulchuu hin dandeettu ati ka barbaadamma Jawaarin ajjeeftee biyya bulchuudhaaf hin danda'amu kaa akka hixa yakkam gootu hin danda'amu seenaa sanaan duraa keessa hin jirre waan akkasii maaliif nama haqaa tokko ajjeesanii namni sharrii biyya bulchuu hin danda'u seera tanaan duraa keessatti seera agartee mujrimtoota tanaan dura tananii keessatti hin jiru waan akkasii itti deebina kaa qissaa mucaa amma Allahu akbar mucaan maal jedhu edaba dilaata maal jedhu eda mootummaa mujrima kanaan maal jedhu ni edaba dilaata dhageeffadha innaka lasta biqaatilii jedheeni mire ati na ajjeesuun dandeettu haga waan ani itti si ajaje dalaydu jedheeni mire maalitti ajaju eda badilaata mucaan kun badilaata maalitti ajaju eda nagaya labsuu eda mucaan nagaya labsuu eda maal jedhee mucaan hattaa taf almaa amruka qaala maa huwa jedheen ka agartee maliktichi maali mucaa mee akkamitti ajjeesuu danda'a jennaan qaala tajma'u nnaasa fi sa'iidin waahidin lala asumaan haqa ofiillee baafataa deema kaa mucaan agartee mucaa hikmaati lubbuun takka baatee amalaal asirratti illee maal fudhan mucaan maal jedheen dirree tokko keessatti ilma namaa walitti qabda jedheen ilma namaa ka agartee asitti rabbi jettee akkanatti ilmi namaa guutuun ati rabbi jedhee sitti amanu kan niin guutuu bakka tokko waliin naa qabda jedheen
akkatina ajjeesu dandeessu itti maa jiraan laal mucaan amma ajjeechaaf lubbuu fi kennaa jira beek yoo mucaan waa mucaan dalage jedheen dalage malee ajjeesuu hin danda'u waan ta'eef mucaan rabbiin kadhatee jira rabbii waan an siin jedhe naa godhe jedhee rabbii alamaati lubbuu fi ammoo jannata rabbii seenuuf kutate mucaa kanarraa maaltu eegama beektaam mucaan kun maal barbaada ufii du'ee ummata agartee miliyoonaan isa jala dacha'ee jallataa jiru kana akka rabbiin karaa dhugaa irratti deebisu barbaada mucaan Jawaar Muhammad har'a maali ufii du'ee ummanni Oromoo akka haqa argee haqa ufiitiif falmatee bilisoomuu barbaada wal duukaa deema waan ta'eef noo gaafa Jawaar Muhammad yookiin rakkoo adda addaa irraan geette duuba deemne si fakkaate itti jabaannee si harkaa fuudhuuf angootee tana si harkaa fuudhuuf lubbuu qaalii kennuu deemna si gala ummanni Oromoo guutuun kana sabaaf sablammoonni kamuu kana beeytee oo daddabtee irraa deebite atuu sammuu qabda yoo sammuu qabaatiin kaayadaafuu jaanjoodhaa duraanuu wayi sammuu qabda sammuun qabdu jabaadhu itti budde akkatu nafxanyaan si duuba deedeette modde jawaariin ajjeesi jawaariin agarte sakkali agarte gaalla gara boorana maali siin jettu kan dhugama seete akkanuma fiigaan oolin dubbii siin baasu gaafa hayyoota Oromoo kana rakkoon geette sillee duuba sitti ooltu dubbiin si galee biyyallee bulchuun dandeettu duuti hattaa duutillee sirraan ooltu jennaan namichi akkam godheree amma waliin naa qabaa jedheen ummata guuranii wali qabanii fi ummanni dirree tokko keessa wal ga'eef akkam goota jedheen amma wayta ummanni akka jiruun kunoo ummanni guutuun ka namicha kana namicha mootummaa mujrima kana agarte mootummaa kana maal jedhaan ummanni guutuun ati rabbii kennaa situ nu uume si gala lal mucaan maal godhuu barbaada kana guutuu balleesseeta mucaan ufii du'ee ummata kana bilisa baasuu barbaada laa qabsaa'ee jechuun kana Jawaar Muhammad har'a ufii du'ee ummata Oromoo bilisa baasuuf qophaa'e nullee atuun duuti ta'e harka rabbii jirti odoo duuteellee du'a keetiin ummanni Oromoo bilisa baya duuti harka rabbii jirti beeki abiyyoota ajjeesuu hin danda'u Hacaaluu Hundeessaa du'ee ummanni Oromoo tokko ta'e warra farshoo baratte malee warra duraan farshoon dheengi'amte malee warra duraan agartee hattuu taate malee Hacaaluun Hundeessaa du'ee ilmaan Oromoo takkuu rafanii beekanii biyya alaa kana warri duraan agartee akka gaararraati garagara deemu wal jibbee tokko ta'ee tokkummaan qabsaa'aa jira Hacaaluun du'ee ummanni Oromoo tokko ta'e hayyoota Oromoo tokko ajjeeftee waa jette sababa isaaniitiin ummanni Oromoo guutuun uf beekee Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun ati maal taate nafxanyaa aslii ta'uu si beeyne ka gaaf duraan maal nuun jedhaa ture namichi kun beeytanii ilma abbaa gadaa warri agartee ilma abbaa gadaa ta'illee galgala halkan agartee halkaniin agartee ardiin isin dhiiteertu waan hin jirren haasa'ina namni isin fudhataa jiru hin jiru kan ilma abbaa gadaa isin ooftan kan ilmi abbaa gadaa hin jiru as ilmi abbaa gadaa qabrii jira Hacaaluu Hundeessaa ilma abbaa gadaa kuni kaas jiru ilma nafxanyaati ilma abbaa gadaa ka agartee jedhanii nuun sobaa bayan ani sobamne le tanaan durallee sobamne warra sobamaa baye jechuudha warra sobamaa baye warra ilma abbaa gadaa jedhanii sobaman hedduutu akka inni ilma abbaa gadaan ta'in beekanii aga inni Hacaaluu Hundeessaa ajjees jalaa ay deebi'an warra duraan farshoon dheengeame malee warra farshoo dhugaa baye malee warri farshoon dheengeame ittuma jiran malee itti deebina kaaqissaa mucaa wali qabe ummata mootummaa wali qabee mootummaa mujrima seeraa dubbataa dhaqa ummata wali qabee geesse akkam godhe maal godhe jedhee ummata wali qabii geessi ka'i akkam goota yeen tajma'u naasa fi sa'idin waahidin wa taslubuni ala jiz'in damee takkaran nafannifta jedheen abbo eeg ummata walitti qabdee kaate amma huddeellaa gad hin dhiisina mucaan maal jedheen beektaa na waanan siin jedhe kana dalaguun duratti ummata waan ardii kanatti rabbi jettee ummata jallisaa jirtu kana guutuu asii waliin naa qabda jedheen odoo waan kanan dalagin dura dhageeffadhu huddeellaa gad hin dhiisini si galee huddeellaa yoo gad dhiifte booda si harkaa wal keessa wanni jedha waan ta'eef wali qabe kana michi gowwaan kiyya wali qabeef ka qaayidama abiyoot kana beeta ummanni kun beeta gowwaadha barumsan qabanii beeta mee laala amma mucaasan tokkocha amrii isaa fudhatuu diduuf jecha haqa fudhatuuf diddaaf jecha ummata guutuuf harka yaasuu deema beeki ummata guutuuf harka yaasee qullatti hafee akiraaf duriyatti illee kasaaroo deema namichi mujrimi sun beeki abiyya makka kasaaree bar Jawaar Muhammad didee waan inni jedhu dhaabadhu abboo nafxanyaan irratti hin faasii dhaabadhu Baqqalaa Garbaa abboo jedhan rabbii keessanii jedhaa gattaa duraan akka saree nyaatanii guddatan isin beeyna duraan saree nyaataa turtan isin cudhuura kana keessaa bayaa ummata ay deebi'aa odoo diddee hin ta'uu mee cudhuuruma kanaa wayyaami laa cudhuurayee akkama jiraadha ani ummata kana rabbiin garti laa cudhuurayee akkama jiraadha mee cudhuuruma kanaa ta'ee jira
jara miidiyaa boqqolloo kanatti waan biraan oofina wajjanii gabbaate miidiyaa boqqolloo ta'ee maal rakkoo qaba bakka boqqolloo mata barsina nama morkatti bar saniinuu bar nama morkatti saalfattu bar morkatti nama of goote bar nama of fakkeessite bar ummanni agartee ummanni tu annana na jibina ummatu kana beeta irraalle haasa'u ummatu ma hadiisa illee itti qara'u na jibbisiisa si gala ummatu ma kana hadiisa illee itti qara'u na jibbisiisa akka waan hadiif nummaan jararratti hoo qara'ee wanti wayii agarte dhageeffadha waan rabbii mucaa kanaa dalagu heetu isaa mucaa kanaa dhageeffadha yaa mucaa kana yaa gulaam mucaa ajaa'ibaati wallaahi mucaa hikmaati wali qabda jedheen abboo achi booda nafannifta damee mukaa irratti jedheen damee mukaa irra nafanniftee summa kuzi sahama akka ansiin jedhe tartiiba gadi dhiisin jedheen tartiiba huddeellaa yoo gadhiifte salphatta jedheen achittillee akkuma gaafa nin beeka kaa namichi agarte gaafa duraa walakkaa baaraatiin ga'ee mucaan du'u mucaa rabbiin akkasuma fuudhee walakkaa baaraatii deebisee ummata isaan deeme ajjeese gaafa duraa gaaraan baay'ee gaarri guutuun garagaleeni ummata inni isaan mucaan deeme garagaleeni mucaan nagaan deemee dhufee miire mootummaa mujrimni kun amma waan mucaan jedhe yoo dalage malee akka du'u ajjeesuu hin dandeenye beekee miire hin fuuta een xiyya summa kuzi saama min kinaanati boorsaa tiyyarraa fuuta jedheen agartee xiyya boorsaa tiyya keessa sanuu xiyyillee teetii miti jedheen laal kana guutuu eessa dalaga ummata addunyaa kana yaasee ardii bal'aa kana keessa ummanni akka laalutti dalaga maaliif ummata jalaa yaasaa jira kaa mucaan tooftaa qabsootu akkana namni tokko ummataaf lubbuu ofii kennee ummata bilisoomsa jarra abbaa gadaa lubbuu nuu kennee hayyuu akka Jawaar Muhammad kana ay baase hayyuu akka agartee dubartoota irraa qarree akka agartee awwadaayii fi machaaraa haramaa yaaddir dhawaa ummata akka itti yaa'ee qabsaa'u san akka siyaasa tare agartee lubbuu kenne Taaddasaa Birruu ufii du'ee goota akka Hacaaluu Hundeessaa lafa buusee tare waaqoo guutuu ufii du'ee qeerroo fi qarree warra saba ufiitiif falmatu lafa buusee tare mucaan kunillee maal dalagaa jira lubbuu ufii kennee ummata akka jiruun karaa haqaatitti yaasee biraa taruudha qaayidaa qabsootu akkana qaayidaa qabsoo baradha yoon beeyne namni wayitatuu si bilisoomsuufi yaa kana jechuun ammoo beeyte lubbuu fi jibbeeti miti namni yaa ajiib qissatun ajiiba summa da'i sahama jedhen abboo wayta agartee boorsaa tiyyarraa xiyya fuute summa da'i sahama fi kabdil qaws agartee gara qawsii wanni jedhamu waan agartee qawsii wanni jedhamu waan akkamiiti turaame walillee dabarsa qawsii wanni jedhamu wanna akkana xiyya keessa kaayanii nama dhukaasanii xiyya boorsaa xiyya keessaa fuutee waan akkasiisan keessa keetta jedheen addunyaan akkas ilaaltutti ammoo jedheen kaawwala huddeellaa gad hin dhiisina beeka huddeellaa gad hin dhiisina akkasin gootaa ammallee kana ariifatiin jedheen namicha mootummaa mujrima kana ati ammoo akka mujrima taatellee dagatiin jedheen timaatumaan deemame mujrimummaa isaallee akka mujrima taateen ajjeesuu dadhabdellee beeka ammoo jedheen ufi ammoo rabbi ufiin jedha ufi ajjeesuu dadhabe mucaayyuu mucaa ajjeesuu dadhabee waan mucaan dalagi jedheen dalagee ajjeesuu deema achi booda ni fuutaa maal goota jedheen summa qul jedheen abo eegasii ni jetta jedheen maal jetta bismillaahi birabbil gulaam laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min azzaalimiin bismillaahi birabbil gulaam maqaa rabbii mucaa kanaatiin jalqaba jettee addunyaa gubbatti sagalee ka ol fuute hiite irraan akka addunyaan dhageettu bismillaahi birabbil gulaam maqaa mucaa rabbii kanaatiin jalqaba jettee achi booda maal dalagda booda summa ramaa hin darbatta jedheen abbo summa qul bismillaahi birabbil gulaam summa ramaahu fawaqa'a sahama akkasit darbatta jedheen namichi waan inni jedheen kana irraa fudhatee irraa baratee agartee asuma xiyyattii fuudhee bismillaahi birabbil gulaam jedhee asumatti gadhiise wayita asiitti gadhiisu xiyyi asumaan itti seentee mucaa ajjeefte mucaan achuma jige agarte summa ramaahu fawaqa'a sahamu fi sidgihi qoma isaa dhoofte agartee xiyyi fawada'a yadahu fi sudgi qoma isaa irra kaayee agartee harka isaa famaata hin du'e faqaala annaasu ilmi namaan jedhe ka amannaa birabbil gulaam
rabbii mucaa kanaatitti amanne mucaa haqaati mucaa haqarra dhaabate abada sitti namannu ama booda adaanu sobdee adaanu kayyante abiyyi beeka abiyyi bar akkana salphate abiyyi ahmad la acaalu ajjeese akka isaa itti ummata oromoo of jala bulchee acaalu ajjeese ummata oromoo keessa bahi jawaariin hidhee ummata oromoo keessa jibbame mucaan laan hikmaa dalage ummanni maal jedhan amannaa bi rabbil gulaa rabbii mucaa kanaatti amanne rabbii mucaa kanaa rabbii dhugaati jedhe abbo inni odoo rabbii mucaa kanaa rabbii dhugaa ta'uu baate sila haadha maqaa mucaa dhahee hin dubbatu maqaa kiyyaan jalqabee dhayaan jenne mucaa bismillaahi bi rabbil gulaam jedhe rabbii mucaa kanaatiin jalqabee mucaa kana ajjeese jedhee ajjeese amannaa bi rabbil gulaam jedhe amannaa bi rabbil gulaam amannaa bi rabb dhalaa dhirri yaa'ee ummanni guutu amannaa bi rabbil har'aa achisin beeyin ati adaa mootummaa mujrima adaa ati nu taphataa baate tanaan dura baqa si baranne allahu akbar rabbiin akkasi salphise dhaggeeffadhu salphinna mootummaa mujrimaati amantaa feete qabaadhu kun si fayyada amma namni garii waan akkanaa amannaa bi rabbil gulaam inni jedhama amantaa si'a amantaa miti kun amantaa jechuuf osoo hin ta'in ati guutuun rabbii keessa jira osin jedhan gubbama kana ol agarsiiftaami kuni amma maal ufiin jedhe beeyta anumatu rabbi isinin jedhe nagabbaraa isinin jedha bar ani rabbi maayyuu rabbiin biraan jiru anas si ajjeesa anas si kaasa akkana jedhee bar kun si gala anas si ajjeesa anas si kaasa ana akkana godha ana roobse ana jiraachise ana rooba ana caama kuni maalin jallinna irraa isaa haa bahu kuni jallinna irraa wasana haa bahu irraa hiika si gale amannaa bi rabbil gulaam jedhe ummanni akkasitti amanee kunin dhume namittiin takkan dhufte jedhan ibidda kana wali qabee ibidda kana qabsiisee namichi kun jedhan qoy kaama qixaata guddaa jiraan mallee namichi asirratti ibidda kana wali qabee namittiin daa'ima harkaa qabdi daa'ima kana qabatteera dhufte ibidda kanarra daa'ima kanaan sodaattee akka malee isin sodaattee na mucaan daa'imni kun maal jedheen yaa ummi isbiri yaa ummi walakil janna obsi jedheen obsiitti deem jedhen ibiddatti deem ibidda jedheen obsi siif jannata jira kana jechuun maali hadiisa akkanaa kanniin fuunee wanni isinii qaraanuuf maali qissaan kun qissaa maalii akeekkata waa'ee saahiree dubbanne waa'ee raayiduu waa'ee mootummaa mujrimaa dubbanne mootummaa mujrimni eenyuun abiyyi raayiduun eenyuun daani'eel kibrat mucaan qissaa mucaa gulaamaa ka haqarra dhaabatee haqaaf jecha naman ajjeesinaa rabbi ufiin hin jedhinaa jedhee du'e eenyuun hujii isaa eenyu qabatee deemaa jira xariiqaa isaa irra eenyu deema jawaar muhammad karaa isaa irra eenyu deema jawaar muhammad karaa agartee namicha mujrima agartee akka isa salphatee seera ka deemaa jiru eenyuun abiyyi ahmadi akkasitti ummanni guutuun isa jalaa yaa'ee namichi sun akka itti salphatee duniyaaf aakiratti kasaare abiyyi ahmad atis akkasi kasaaruu deemta wanni asiin jedhu akka ilma oromoo tokkotti akka ilma oromoo tokko wanni siidhaa moo jiraate uf dhaqqabadhu baasi jawaarin achi sitti maa jiraan baasi jawaarin achi tolan baaf funya ura baafta baasi isaan ala biyyi buluu hin dandeettu dhumate baasi hayyoota oromoo achi keessa si galaami ijoolleen asirraa hiitan shaaqaa amantan jechuudha asirraa shaaqaa amantan adabadha biyyi ka bultuun jawaariini kana ta'uu baannaan isinii mootummaa kanallee hiddaan buqqinee lafarraa dabarsin dhumate gaaraan wali qabnee isin dabarsin qina isin ruuyna si gale waliin hin teennu qe'ee keessa feetu ollaa kiyee dhaladhu feetu qabbeeraa kiyyaa ta'i si gale bakka feetee dhaladhu si gala mootummaan kun yoo nagaa barbaadan yoo biyya kanaaf nagaa barbaadan akka gabbaatanii ilma abbaa gadaa irratti diiliivaan yettanii muxawaa gadhiiftanii areeda gadhiiftanii amma kan muxawaa yennu jensun kiyyaan biyya keessa daalachi agartee wanni fakkaatu karkarroo fakkaatu sun iyyitu kana dhiisiiti deebi yoo dandeette kana kiyyaa gowwaa goondar irraa dhufe kana adaabadhu jedhiin baasii jedhiin jawaanii mana hidhaati asii achi dubbiin xaxaan olinni si gala gurbaa argaa jirta waan ta'eef gurbaan nama lubbuu ofirraa bahee jira baqa siniin galuu si afaan oromoo gurbaa sodaa dhaga'uu miti gurbaan qaayidaa gurbaa gulaamaati maal tatansi gurbaa ammoo rabbiin hima baasalle gaaf dura ajjeechuuf irra yaalii gootan rabbiin baase gaaf ajaalu ajjeeftan san illee silaa isin achi ajjeesuu barbaadan rabbiin baase mana hidhaa keessatti illee qorichatti gootan rabbiin baase gurbaa rabbiin eegaatumaan jira akkuma mucaa sanii agarte mucaa san rabbiin bakka meeqatte najaa isa baase gaaraan bayan najaa bahee gale bishaan baara fidan najaa bahee gale gaafana hoo ufii uf ajjeesiise maaliif jecha ummata nagaya baasuuf jecha gurbaa kanallee ajjeesuu hin dandeettan isinitti himnan
maalim yoo qaniin isaa geette mucaa qaniin isaa geette mucaa rabbiin qanii isaa lallabeef yoo ajjeeftanillee maqaa uf balleessu diqqaatu biyya kana guutuu balleessu sinitti na dhageeffadha amma lagizeef naaftanyaa isinin jechaa irra hayyoonni oromoo qeensi irraa cabe si galaami naaftanyaan kana beekuun barbaachisaadha hayyoonni oromoo beekan adama naaftanya nu kan dhugaa isinin fakkaate naaftanyaa wanni jedhamu hin jiru nuyi dhimma kan irraa qabnu amaara irraayi yaa dhumatee jira ka dhimma irraa qabnu amaara irraayi nu kana warra ol baanee miidiyaa irra dhiyyuu wanni nu barbaachisuuf hin jiru anamma waan namni haguun alaaluuf jecha namni waa hin agarreef amaara rakkoon qabu isin warra isin hin galle isin himna nu dhimma ka irraa qabnu amaara irraayi amaara waliin jiraatuun barbaannu naaftanyaa otoo hin ta'in amaara waliin dhumate jawaariin ajjeefne amaarri biyya san keessa jiraatee waa heddan taate tokkon gortanii jirta ganaa xinqaan ganaa eboon mormarraa walis saabuu deemna gana takka takkaan qeeqeeratti rirasha hin jiru waan akkasii hayyuu namaa ajjeesaa achi keessa garmaamaa ani laa nagaa qabaa ani agartee naman tuquu baran naaftanyaa miti hin jiru waan amaara taanan bakka amaaruma bichaa dhaatu islaama ta'e kristaan hin jiru waan akkasii safaataan akkasii hin jiru islaama ta'e kiristaana ta'e amma isinii himaa irra nagaa yoo barbaadda haa isinii ga'u kaa caaluutu caalulee caaluu ajjeeftanuu isinii haa ga'u sunuu callifamte seenaa ganaa baaftan sanuu ganaa baaftan ganaa baaftan amma ka isin kadhataa jiru biyya kanan balleessina baasaa jawaariin mana hidhaatti oromoo guutuu akkuma anaa kana yaada akkuma an haasa'u kanatti guutuunu as baheen haasayin malee dhugaa rabbii dubbatu ana sirra waan dubbatu qaba mucayyoo wayii maan naan jette dhugaa rabbii na ajabsiise mucayyoo wayii maan naan jette ani jette amma ati naan jette jawaarii kana jaalatta naan jette ni jaaladha jedheen mee jawaarii kana jaalaturra waan isin himeef qabaan jawaarii kana jaalaturra maal gootaaf mee amma ati naan jette lubbuu kennitaaf naan jette laa maal gootaaf ati amma naan jette maal gootaaf jennaani akkam jechuu jedhe maal gootaaf mee nama jaalatan tokko waa godhaaf waan akkanaa godhaaf jetti jaalatan akka saniin si beekaa naan jette maxrii garuu agartee ni jaaladhaa lubbuullee ni kennaafi odoo fakkeenya rakkoon tokko isa anaa isaa wal bira jiru rakkoo tokko ka isa deemtu argee afoo bu'ee du'uuf afoo bu'u odoon ta'in ajjeesuuf afoo bu'ee yookiin du'u yookiin ajjeesuun dalaga waan akkanaa jedhina jennaaniin annaan jette nafsee kiyyaa miti jette wallaahi dhugumaan jettillee ammoo nafsee kiyyaa miti si gala ilmootiyya jette ilmootiyya jawaar lubbuun isaa haaftu ilmoo tana gorraasaaf kennita odoo naan hin kenna jette wallaahi lazim nama akkanaa kana ajjees nama akkanaa kana mana hidhaa keessa galchitee biyya nagaa godhuu barbaada tayyib nama ilmoo ufii namaa kennuu jamma maalirraa yigu xiiqi maalirraa yigu gurbaa kanatu ummata oromoo kanaaf gubate gurbaa kanatu ummata oromoo kanaaf jedhee arriin itti baate kana maalirraa dalayde mucayyoon tun amma jaalala nama kanaa waan biraatiif isan jaalanne haqarra dhaabatee inni deemuu isaa kana saba cunqurfame kanaaf inni qabsaa'uu kanatu akkana isa jaalachiise mucaa kiyya ilmoo namni ilmoo ofii dabarsee namaan kenna ani ilmoon qabu garuu akka mataa kiyyaatti warra ilmoo argate beeka warra ilmoo argate masalan hagam ilmoon garaa nama nyaatti isintu beeka agartee ilmoon akka malee garaa nama nyaatti jedha waan ta'eef si gale ilmoo kiyya dabarsee isaaf kenna jette ilmoo kiyya dabarsee ruhii isaa oolchuu jecha ilmoo kiyyan kennaa jette mee maal jetta kana xayyibammaati maaluma jettame ati nama akkanaa kana abiyoot nama akkanaa kana biltsiginnaan mana hidhaa keettee ummata oromoo bulchuu deemti yaa akiin gowwoominaati yaa akii namni isin keessaa mataa qabu tokko hin jiru namni ummaan gabbahee jiran abboo karaa sirriin jirtanii dhaabadhaa isin jedhu dhabame qaata laalawuma takka dhabne jarana agartee biyya akkana bulchuu hin dandee baasaa hidhaa baasaa jawaariin kottee takka irraan cabsina nama kana kottee takka irraa cabsitanii addunyaalleen isin laaluu jirti biyya tana wallahi na dhibaa beeyta akka gaafa namichi kun koreeti guyyama takka duraan amma mana eessatti ijaaradhaa mee akkamitti jireenya kee jijjiiraa gaafa gale maal dalagaa maal dalagu magaalaa san irratti maal banu mana bitasan keessatti maal dalagu waan akkanaa yaada agartee namni duraan agartee waa maallaqa arganne kana akkaataa itti waa ijaarree waan ittiin galee dalagu wallahi waan akkanaa yaadna akka gaafa namichi kun dhufe daganne waan jiruma kanaatu yaaki uf jibbine wallahi uf jibbine yaaki mee yaaki torbe matakkatti jireenya nagaa jiran rabbii jedhaati nurra gattaa maal ummatu akka ummata nagaan barbaanne ummanni kun ummata nagaan barbaanne bar nagaan barbaadu ummanni kun isin gale nagaan barbaadu maali ummanni nagaan barbaanne jara nagaya
nageenni horiifillee namaafillee ardiifillee barbaachisaadha. Rabbiin nagaa jaalata. Namni nagaan bahee galuu jaalata. Dhiisaati kun akkanatti hin danda'amu morka namaan deemuu dhiisaati. Nu farshoo keessan dhugurraa dhimma hin qabnu dhugaa farshoo keessan mirga keessanii agarte dhugaa akka feetanitti garuu baasaa hidhaa hayyoota Oromoo. Hayyoota Oromoo mana hidhaati yaasa. Yaasaati taa'a waliin mari'adha. Sigalee barbaadan filannoo jedhaan san hata. Bara hatanii wanni jedhu nama rakkoo qabu nama ajjeesuun maali? Nama ajjeesuu dhiiftanii akkaataa hannaa irratti dalagattanii. Hannan beekanii duruu agartee dalagaatee sanii itti eebbifamtanii hanna. Maa hanna itti namni akka Itoophiyaatu hin jira. Mi'a biyyoota ambaa kana hedduu keessa deemtan biyyoota guddatte. Hattuun jirti agartanii kenna hattuu ijaan beekta. Amma hattuun biyya kenna beekta. Maa waa homa abbaa baran martuu homa agartee maali beekte abboota ofiirraa dhaala martuu. Mootummaallee mujrimummaa mootummarraa dhaala. Mootummaan biyyoota Arabaa amma mootummaa tarukuun agartee saba ofii kan ajjeesu agartee beektaati. Namni saba mootummaa afoon dhaabatu maali mootummaalee afoon dhaabatan kan mootummaan ta'ee fiira maal kuna mana qallaba. Mootummaan kenna otoo mana nu qallabe maal jedhe maal goonatu hin yaaki akka fedhaa bulchu naaf xanyaa maali agartee na wanni ta'uu isaa irraa dhimma qabnu haqa keenya nu eegee manatti nu qallabee otoo nagaan nu jiraachise haqa keenya namni tokko ajjeefamuu baatee maal irraa goona nu dhimma ankoo qabnu nagaan jiraanna si galee hattuu nama biyya keenya akkana hattuutu maali beekta walirraa dhaala namni mi'a Finfinnee keessa wayita gabbuutu takkatti ilaaleen eessaa dhufte baadiyyaa keessa waggaa meeqa bar dhugaa rabbiiti dhugaan seetan isin amma baadiyyaa keessa waggaa meeqa jiraatte si galaami waggaa magaalaa keessa ammoo waggaa meeqa jiraatte ati baadiyyaa dhalatte moo magaalaa dhalatte baadiyyaa guddatte akkanuma sirraa karaa achi ilaaleetuma maali abboota isaarraa dhaale walirraa dhaala kan namni isni gale silaa namni waan gaarii walirraa dhaala jennaan kana guutuu kafite maaliin mootummaa biyya san bulchuun mujirima isni gale deemee akkamitti jira ammaa hattuun deemee amma hattuun magaalaa akkamitti jira ka amaamama kana uffatee muxawwaa kan gadhiiseetuma akka areeta fila laa ilaaha illa maa ka areeta akkana filaa deemu jiraan salaamu alaikum siin jedhaa bar gowwaan baadiyyaa keenya kun kan dhufe amma akka agartee asitti amma azaanu godhaa jiru kun agartee gowwaan kaman takka hin beekne akkuma horii jalaa bahee dhufe kun wa alaikum salaam jedha allah itti achi bahee gowwichi inni agartee sheekamaadha akkam nagaa jirtanii fayyaadhaa jedhaan gaafatamu gowwanni kee kun beekte muxawwaa fakkaatee nyaatuufi kaa inni nyaatu barbaada salaamu alaikum jedhaanii barabbo beeka hattuu waan na beekamaadha garuu aleen isaa akka jedhan maaliif ka akkaataa itti nama ama fakkee nama akkana ati shakkita bara wannan kan golbu waan akkasiitu na waan akkasiitu na ragayee beeka saniif kolfaa beeta san jechuun na ciratanii odoon ta'in natti dhufe waan akkasii beeka beetaan wayita akkasii na dhufe san illee kolfeetumaan bira tare anin beeka waan ta'e maaliif siin jedhe beekta amma kaasirraa dadhabnu kun akkana mootummaa mujrimoonni taa'ee nama nagate an ta'uumi na qoomanii ka jedhe akka dadhabsisu kun maali beekta ka amma odoo inni asirraa Finfinnee gabbu'e assalaamu alaikum wayita hattuun jedhe wa alaikum salaam wa rahmat cabbaxutti fiigaa bara inni achumaan cabbata ma'a salaama takka riyaalatti inni agartee biyya arabaatti waliin qabaa dhufe kana tarakkabe biraa deema tarakkabeetiin hin biraa tara jechuudha surree shari'aa muree deema hattuun dhiisee jira warra akka duraaniitiif hattuun beekta kana maaliif jedhamaan wanni an jedhu mawdi'a kana beekte mootummarraa biyyi baddi biyyi wanni akkana hattuun dhaalamtee wanni guutuun fawaahishni guutuun wal ga'eef maa'in mootummaa biyya san bulchaa turetu mootummaa mujrima guutuun isaa minilik irraa ikaafte mallasa irraa ikaafte hattuun kabajamuu qabdi yaa bara hattuun kabajaa qabdi mootummaa mallasaa biratti hin jiru agarte biyya seeraa keessatti biyya agarte haqaa keessatti hattuun harka muramti hin danda'amoon akkana waan nama haatanii moo kabajaan maaltu jirama isa kabajaa ofirraa fuudhe kanaaf ummanni kun ummata walumaa galatti wanni isaan dhaalan guutuu waan agarte waan haqaa kan ta'in jechu kana isinin jedhaa qissaa mootummaa mujrimaa har'aaf asumatti dhaamna irraa fayyadamtan jedhee yaada kutaa awwalaallee awwala irraa haasaa turre waa'ee gulaama
kutaa awwalaa keessatti illee baay'ee dabre waan ta'eef kutaa awwalaalee duuba deebi'a warri ilaala isin fayyadaa walillee dabarsaa ijoolleen bilisiginnaa kunniin dhaabadha dachaa gara uummata oromoo dachaa qiyaamaatii addunyaatti illee salphatuu deemtan har'aa duniyaallee aakiratti illee salphatuu deemtanii dhaabadha uummata oromoo waliin dhaabadha duuti jawaar du'ateeti hidhamuun jawaar hidhaa keeti ajjeechaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeechaa keeti ajjeechaan ilmaan oromoo ajjeechaa keeti dhaabadha uummata oromoo waliin isiniin jedha galatooma waan dhaggeeffattaniif